Adii uffannee adii dubbanna yeroo ammaan kana challenge ajaa'ibaatu deemaatiin jira kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii keenya baga nagaan dhuftan isiniin jecha yeroo ammaan kana gaa Oromoon challenge ajaa'ibaa tokko eegalte. Challengein kunis maaliif akka eegalee fi yoom akka eegalee gabaasa gabaabaa dhiyaate kanaan isin hubachiisuu barbaanna. Oromoo yeroo ammaan kana adii uffannee adiidha dubbanna adiidha unanna jechuudhaan gaa challenge kana akka ajaa'ibatti dabaluu irratti kan argamanidha. Maaliif challenging kun eegale waan jedhu ammoo gaggabaabsinee qophii kana keessatti isin biraan ga'uudhaaf yaalla. Amma xumuraa ammas nu waliin tura waliifis daddabarsuudhaan ummata keenya biraan akanuuf geessan kabajaadhaan isin gaafanna itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Nuti ummanni Oromoo afaan qabna akkas aadaa qabna akkas safuu qabna akkan duudhaa qabna yes amantii qabna yes akkuma qabna yes eenyuyyuu amantaadhaan nunqoodhu nuti tokko Oromoon tokko galatooma. Paaswoordii nu galaabate barbaadaa turre bara dheeraa amma bakka dhibee keenyaa tokko keessaa arganneerra. Artisti Jaafar Yosef adii uffachuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti dhaadannoo qabu agarsiiseetiin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya dhaadannoon namoota garaagaraa waan ajaa'ibaatti fakkaatti. Dhaadannoo kana takka takkaan waan dandeenyu irraa isin biraan geenya. Ammas turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Dr. Naafiyaad Geetuuf gama isaatiin adii uffannee adii unanna jechuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti akka ajaa'ibaatti suuraa nuuf dhoobeetiin jira. Gama biraatiin kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya dubbiin adii uffannee adii dubbanna jedhu Abdii Geetaachootiinis dabarfameetiin jira. Keessi keenyas hojiin keenyas dubbiin keenyas uffanni keenyas adiidha maal fiddaniidha. Kana dubbiin jiru gama biraatiin Abdoo Qaadii Abbaa Jabal adii uffachuudhaan akkana jechuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti maxxanse. Amantaa koo amantaa Islaamaati. Obboleewwan koo amantaa Ortodoksii haqa ofiitiif qabsaawaa jiran waliin nan dhaabadha. Sinodosii Oromiyaa afaan Oromootiin tajaajilamu hundeessuudhaaf mirga ofii kabachiisuudha malee mirga namaa tuquudha miti jechuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti suuraa mudawwara uffate suuraa adii dhoobeetiin jira. Dr. Naafiyaad Geetu adii uffannaa adiidha dubbanna. Akkasuma ammoo namoonni baay'een warri akka Obsaa Abdiisaatillee kunoo adii uffatanii fuula feesbuuka isaanii irratti dib godhaniitiin jiran kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Habtaamuu Lammootilleen adii uffatte jabaa waaqa jechuudhaan as ilaalaatiin jira suuraa itti tuqeetiin jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Caalaa Bultumee gama isaatiin haadha warra isaa ilma isaattillee adii uffisuudhaan ufiifis jalaa gubbaa adii uffate. Adii uffanna adii unanna adiidha dubbanna kana quba qabaadha nuti nagaa gama keenyaan nagaa jechuudhaan maxxanseetiin jira. Artistii Ittiiqaa Tafarii ammoo gama isaatiin yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin jira. Warra aayyoo koo boochisee sirbee nurratti dhiichise har'a gaafa isaan boo'an fuudhana kajeelchisee jechuudhaan qoosaa addaatiin dabalee hiikuma hiika harki dabareedha wal dhiqa jechuudhaan artistii Ittiiqaa Tafarii akka ajaa'ibatti suuraa adii maxxansuudhaan dabaleetiin jira. Artist Taaddalaa Gammachuulleen osoon gaddarra jiru gaddi koo ammoo ummata koo naaf hin caalu jechuudhaan adii uffatee chaalenjii deemaa jiru kanatti hirmaateetiin jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya adii uffannee dhugaa dubbachuun itti fufa jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessuu irratti kan argamanii masara dhaabaatillee guyyoota keenya jechuudhaan haala ajaa'ibaatiin yeroo ammaan kana adii tan uffatte ishee fi suuraa isheetii fi funyeedhaan itti fakkaatti gootee gama fuula feesbuuka ishee irratti maxxansiteetiin jirti. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya Gammadaa Waariyootilleen Oromoon nagaadha jechuudhaan suuraa adii kan uffate gama fuula feesbuuka isaa irratti maxxanseetiin jira. Warroonni biraatilleen baay'inaan yeroo ammaan kana suuraa uffannaa adii uffatan gama fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansanii dhaadannoo garaagaraatiin dabaluu irratti kan argamani. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya gabaasa OMN gabaabaa kana isiniif dhiyeessinaa dhimma uffannaa adii kana wajjin wal qabatee gabaasa OMN dhiyeesse kana gurra isin buufnaa ammas turtiin waliin taasisaa isiniin jecha kana dura garuu walaleessaa Lataa Qana'ii Aagaa adii uffachuudhaan walaloo gabaabduu takkaan gama fuula feesbuuka isaa irratti dhab godheetiin jira. Dura kana gurra isin buufnee gabaasa OMNitti dabarra kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ammas turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Walaleessaa Lataa Qana'ii akkana jechuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti maxxanse maqaan keenyas tokkuma walumatti waamamna madaan keenyas tokkuma walumatti dhaanamna warri olaantummaaf boo'u gaafa nu cabsu ceeku amantaas ta'ee gandaan nu mararfatee hin beeku.
nahni ilaallatu jettee ofiin sobiyyaa tiru Oromoo taatee of taanan isaaniif firri hin jiru jechuudhaan waloo gabaabduu kanaan dabaaleetiin jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Egaa gama biraatiin gabaasni OMN maal akka fakkaatu gabaabsineetii gurra isin buufna. Raachee Tasfaayee gama isaatiin akkana jechuudhaan eega jettanii nutilleen kunoo haala kanaan adii uffanneetiin jirra jechuudhaan gama fuula Facebook isaarratti maxxanseetiin jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Gabaasni OMN kana fakkaata. Ammas turtiin waliin taasisaa waliifis daddabarsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mormineerra sabni keenya Oromoon jaalala beeka tokkummaa beeka waliigaltee beeka gammachuu beeka gaddan qabnu Oromoon gammachuu malee gaddan qabu Oromoon darbee ni gammada gammadu Oromoo waliin jaallanne biyya keenya keessa mormineerra nuti ummanni Oromoo afaan qabna aadaa qabna safuu qabna duudhaa qabna amantii qabna tokkummaa qabna eenyuyyuu amantaadhaan nun qoodu nuti tokko Oromoon tokko. Dulli deeggarsa Sinodosii uffata adii uffachuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka ajaa'ibatti adeemsifamaatiin jira jedha gabaasni Oromiyaa miidiyaa neetwork dhiyeesse kuni. Dulli deeggarsa Sinodosii haaraa kun mata duree adiidha uffannaa adiidha dubbanna jechuudhaan hordoftoota amantaa ortodoksii dabalatee uummata Oromoo bal'aan akka ajaa'ibatti akka adeemsifamaa jiru gabaasa kana keessatti eeruudhaan sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa walakkaa jaarraa oliitiif gaafii afaan ofiitiin amantii gaggeeffachuu fi nama ofiitiin tajaajilamuu kan gaafataa turan yommuu ta'u, hooggantoonni mana amantaa ortodoksii gaafii kanaaf deebii laatuu dhabuu fi ukkaamsuudhaan yeroo dheeraadhaaf kan irra turan yommuu ta'u, dhimmi kun ammoo akka Sinodosiin haaraan hundaa'uuf sababa ta'eetiin jira jedha gabaasni OMN kuni. Sinodosii haaraa kana qaamonni mana amantaa kana xiyyeeffachuudhaan daldala siyaasaa adeemsaa turan mormuudhaan uffata gurraacha uffachuuf hamma rifeensa haaddachuutti kan dhaqqaban yommuu ta'u, kanneen gaafiin isaanii waggoota dheeraa booda deebi'eef hundeeffamuu Sinodosii haaraa kana miira gaariidhaan simachuun uffata adii uffatanii deeggarsa qabaniif akka ajaa'ibatti agarsiisaatiin jirani. Haaluma kanaan uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru duula deeggarsa Sinodosii haaraa fuula miidiyaa hawaasaa irratti adeemsaatiin jiru. Duulli deeggarsa Sinodosii kun mata duree adiidha uffanna adiidha dubbanna jechuudhaan adeemsifamaa kan jiru yommuu ta'u, duulichi ammoo kan jalqabe erga abbootii amantii kutaa lallaba Arsii Lixaatti ramadaman uummanni Oromoodha akka aadaa Oromootti adii uffatanii yookaan gaabii uffatanii jala simatan boodadha. Duulli adiidha uffannaa adiidha dubbannaa kun hayyoota, artistoota, hojjettoota, abbootii amantii, hordoftoota amantaalee garaagaraa, aktiivistootaa fi fayyadamtoota miidiyaalee hawaasaa baay'eedhaan adeemsifamaa akka jirus gabaasni kun ni tottooqama. Kaayyoon duula kana Sinodosii haaraa hundeeffame deeggaruu yommuu ta'u, qaamota Sinodosii kana falmuudhaan gurraacha uffatan mormuudhaaf akka ta'e sochiin marsaalee hawaasummaa irratti taasifamaa jiran kun ni mul'isa jedhama. Duula deeggarsaa kana ilaalchisuudhaan namoonni baay'een suuraa isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada deeggarsa Sinodosii haaraa waliin maxxansaatiin jirani. Hayyuun poolisii falaasamaa fi gaggeessummaadhaa Dr. Hussein Kadir yaada gama fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin afaan Oromootiin haa barannu, afaan Oromootiin haa barsiifnu jechuun haga nama boochisaa jechuudhaan gaafii godhe. Kana hundumaa nama maraacha, gurraacha nama uffachiisa jechuudhaan kanneen Sinodosii haaraa kana mormuun gurraacha uffatan yoo gaafatan dubbiin tun dubbii Oromooti, dubbii Oromummaati, sabboonummaa Oromooti, Oromiyaadha, sabaa fi sablammoota of keessaa qabdii akkasiin isin bira naaf haa bultu jechuudhaan gama fuula Facebook isaarratti maxxansanii itti dabaluudhaanis dubbiin dubbii siyaasaa, diinagdeetii fi faayidaa isaaniin hin malle kan argachaa turan dhabuudha of keessaa qabdi akkasiin beekaa jechuudhaan itti dabalanii maxxansaniitiin jiranii. Ammaan booda jedhe biyyi kan jiraattu mirgi sabaa fi sablammoota haqaan yoo eegame, abbaan biyyummaa yoo mirkanaa'ee fi gaafiin Oromoo kanneen sabaa fi sablammoota biroos hundeedhaan yoo kan deebi'edha jechuun barruu isaanii kana goolabaniitiin jiranii. Adiidha uffannaa adiidha dubbanna waliif dubbanna akka aduuti ifne jechuudhaan kan barreesse ammoo barsiisaa saayinsii siyaasaa kolleejii Albiyoon Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Artistii Galaanaa Gaaromsaa gama isaatiin wanti baay'ee namatti tolu waaqni afaan hunda dhaga'uu isaati jechuudhaan fuula Facebook isaanii irratti maxxansaniitiin jiranii. Galaanaa Gaaromsaa maxxansa biraatiin akka jedhanitti lafa koo jaalachaa nama koo kan jibbu
jaarraa tokko oliif shira kan lallabu maandee wal diigessaa leenjittiin galu walqixxummaan dhufnaan gabroomsuudhaaf lolu jechuudhaan haala amma biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru walaloosaa gabaabduu kanaan ibseetiin jira. Artist Saamsoon Mokonnon Lataa adiidha uffannaa adiidha dubbanna adiidha unanna jechuudhaan gaa barreessaniitiin jiran. Artistoonni akka Taaddalaa Gammachuu, Qamar Yuusuf, Ittiiqaa Tafarii, Bilisummaa Dinquu, Daawwitee Mokonnon, Usmaan Sheekaa, Leencoo Gammachuu, Muhammad Aadamii fi kanneen biroo artistoota duula deeggarsa Sinodosii kanatti dabalamanidha. Inni tokko afaan isaa cabe aadaa isaa badeef quuqaa dubbata. Inni tokko si bulchuu dhabe si saamuun dhabeef gurraacha uffata jechuudhaan kan maxxanse ammoo dubbi himaa Sinodosii haaraa barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaatiin. Afaan ofiitiin waaqeffachuudhaaf eeyyama nama kamuu nu hin barbaachisu. Afaanuma keenyaan baranna, afaanuma keenyaan waaqeffanna, afaanuma keenyaan bulla, afaanuma keenyaan murteeffanna. Gurraachi uffatamees dhiises wacamellee dhiises imalli afaan ofiitiin waaqeffachuudha ittuma fufa jechuudhaan kan barreessite gaazixeessituu Aaseyaa Mohammadin. Abdoo Qaadii Abbaa Jabal gama isaaniitiin amantaan koo amantaa Islaamaati, obboleewwan koo amantaa Ortodoksii haqa ofiitiif qabsaawaa jiran waliin nan dhaabadha. Sinodosii haaraa afaan ofiitiin tajaajilamu hundeessuun mirga ofii kabachiisudha malee mirga namaa tuquudhaa miti jechuudhaan barreesse. Walumaa galatti duulli deeggarsa Sinodosii haaraa bal'inaan marsaalee hawaasummaa irratti yeroo ammaan kana gaa adeemsifamaa akka jiru gabaasni OMN kun ni eerama. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtaniif dhaamsa gabaabduu dabarsuu barbaanna. Hundi keessanuu duula kanarratti bakka jirtanii sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundaan bahuudhaan adiidha uffannaa adiidha dubbanna maal fiddan waan jedhu yookaan dhaadannoo yookaan deeggarsa Sinodosii kana akka agarsiiftan kabajaadhaan isin gaafanna. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya qophiin keenya kanarraan kana kanumaan goolabama. Amma qophii biraa qabannee walii dachaanutti nagaan nuuf turaa isin jenna. Waliifis daddabarsuudhaan uummata biraan akka geessan gamanumaan isin yaadachiisuudha feena nagaatti nuuf tura.